1.2.3 nomenclature or naming of alkanes. Alkeenii haala kamiin maqaa isaa waamuu dandeenya? Haala kamiin neem godhuu dandeenya? Nomenclature jechuun naming jechuudha. Maqaa kennuufi. Mee haala kamiin maqaa kennuufi dandeenya isa jedhu haa ilaallu. Organic chemistry uses a simplified and systematic way of naming organic compounds. Organic compoundin karaa baay'ee salphaa ta'ee fi systematic ta'e fayyadamaa jechuudha. Maal godhuudhaaf? Organic compound kana maqaa kennuudhaaf. The naming of alkanes and most of the organic compounds are derived from irratti prefix. A prefix indicating the number of carbon atoms. Lammaffaa irratti ammoo suffix indicating the type of functional group present in the molecule. Organic chemistry kuni organic compoundota alkeenii fi kanneen biroos maqaa kennuudhaaf wantoota lama fayyadama. Inni jalqabaa prefix isa jennuun kana jechuudha. Maxxantuu dura indicating the number of carbons. Lakkoofsa kaarbanii kan ibsitu jechuudha. Inni sun yookiin ammoo prefixing kennu kun. Inni kunis teebilii 1.3 keessatti inni jira isa kana jechuudha ni ilaalla. Lammaffaa irratti ammoo suffix jechuun maxxantuu gara duraatiin itti maxxansinu gara dhumaatiin jechuudha. Gara duraatiin osoo hin taane gara xumuraatiin kan itti maxxansinu. Indicating the type of functional group present in the molecule. Functional group molecule san keessatti argamu kan maal gootuudha kan indicate gootuudha jechuudha. The following table introduce the prefix that are used to indicate the presence of 1 to 10 carbon atoms in the longest continuous carbon chain. Tokko kudhanii kan mee haa ilaallu. Inni kun prefixidha. Prefix bakka lamatti qoodee jira. Haala kanaan adda qoodee ilaaluu dandeessu. Prefix number of carbon atomidha. Inni kunis number of carbon atomidha. Inni kun walumarraa cite malee tokkumaa jechuudha. Prefixing kenna meet, eat, probe, put, paint. Agasii shanii jechuudha. Jaarraa ammoo isarratti jalqaba hex, hept, oct, non, deekaa kudhaniiti jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin prefixidha. Nambarii lakkoofsa maalii bakka bu'u? Lakkoofsa kaarbanii meeqaa akka jiru molecuule san keessatti yookiin ammoo compound san keessatti nambariin lakkoofsi kaarbanii meeqa akka ta'e nuuf ibsu jechuudha. Meet yeroo jennu fakkeenyaaf waanidha jechuudha. Eat 2dha, probe 3dha. Haga meeqaatti haga 10ti. Deek yeroo jennu 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana baay'ee barbaachisaadha. Hundi isaatuu beekuu qabaattan. Tokko 10 kana baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yeroo waa'ee alkiinii, alkaayinii fi wantoota biroo keessattis baay'ee waan nu fayyaduuf kanaafuu isa kana seeraan qabatu qabdanii jechuudha hundi isaatu. Kanaafuu isaan kunniin maal bakka bu'u? Lakkoofsa kaarbanii bakka bu'u jechuudha. From table 1.2 you can note that the name of all alkanes containing the suffix n. Suffix jechuun ammoo maxxantuu xumuraati. Maxxantuu gara xumuraatiin itti dabaluudha jechuudha. Inni kuni functional groupii bakka bu'a. N yeroo jennu fakkeenyaaf N kuni functional group maaliiti? Alkeeniiti. Alkeen. Fakkeenyaaf alkeen yeroo jennutti isa kana ilaallu. Al jedhee alk jedhee N jedhee eegasii N. Kanaafuu maal irraa fudhatamte? Alkeenii irraa fudhatamte jechuudha. Isiin tuni suffixii alkeenii taatee jechuudha. N isa jedhu kana. Kanaafuu tokko kudhanii barreessuu ni dandeenya. Meet yeroo jennu kaarbaniin keenya meeqa ta'a? Tokko ta'a. N yeroo itti dabalu immoo meeteen. Kanaafuu isaan lakkoofsa yeroo barreessuutti meeteen yeroo barreessu meeqa ta'a? Kaarbaniin keenya tokko, haayidroojiniin keenya immoo meeqa ta'uu qaba? Kaarbaniin tokko yoo ta'e foormulaa fayyadamuu qabna bakkaatti CN H2N plus 2. H'n keenya meeqa ta'a? 2N plus 2dhaan 2N plus 2dha itti galchina jechuudha. Kanaafuu N keenya meeqa? Meeteenii waan fayyadamaa jirruuf meeteeniin keenya waanidha jechuudha. Kanaafuu 2 times 1 2dha. 2 plus 2 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu haayidroojiniin keenya 4 ta'a. Haala kanaan hunda isaatu barreessuu ni dandeenya. Akkasumas bifa boondiitii yoo kan kaasnu ta'e ammoo kaarban single bond ta'uu qaba jechuudha. Kaarbaniiwwan single bondiidhaan walitti hidhamuu qaba. Thus to name
alkane, to name alkane, you should use the appropriate prefix that indicates the number of carbons atoms in the suffix n. Alkane kana appropriate godhuudhaaf maal godhuu qabda? Kaarbanii kenna fudhannee suffixii prefix jechuudha. Prefixii kan lakkoofsa kaarbanii bakka buutu fudhannee eenit dabaluu qabna. Suffix jechuudha. Isii xumura kana eenit daballee haala saniin akkuma amma ilaale kanatti ilaaluu dandeenya. For example, to name the alkane isa kana name godhuudhaaf C6H14 isa jedhu kana ilaaluudhaaf kanaafuu kaarbanii kenna meeqa? 6 meeqa ta'a? Hexi ta'a jechuudha. Use the prefix hex. Hexi kana fayyadami that indicate the presence of 6 carbon. Kaarbanii 6 akka jiru kan bakka buutuudha jechuudha. Isiin tuni hex isin jettuun. And the suffix add suffix n it dabala. Maaliif alkane waan ta'eef n it dabala jechuudha. So that the name becomes hexane. Yeroo walitti dabalu kana hexi fi n yeroo walitti dabalu maal ta'a? Hexane. Fakkeenyaaf isa 10 yeroo fudhannu meeqa ta'a? C10 H'n kenna meeqa ta'a? 10 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 2 baay'isuu 10 20 eda'uu 2 22 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo neem goonu kaarbaniin kenna meeqa? 10 meeqa ta'a? Deek. Maal itti dabala? N itti dabala. Kanaafuu deekkeen isa jedhu fayyadamnee isa kana ibsuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya fudhannee haala kanaan ilaaluu ni dandeenya. Common name. Maqaan koomanii ta'e kan waliigalaa immoo kan ittiin beekaman mee maal akka ta'e haala kamiin akka beeknu ilaallu. Lower numbers members of alkanes homologous series have common names. Memberiin alkeenii homologous series kan ta'e maal qabu? Lowerii kan ta'an garuu isaan kunniin lowerii ta'uu qabu. Xiqqaa ta'uu qabu jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa haaluma salphaa ta'een beekuu dandeenya. Isa kana neem godhuudhaaf maal fayyadamna? Common name qaban isaan kunniin. The prefixes used in the common names are n yookiin ammoo normal jechuudha. Iso, neo isaan kanneen fayyadamna. Neo isaan kanneen fayyadamna jechuudha. N yeroo jennu normal jechuudha. Iso, neo isa jedhu fayyadamnee maal goona? Prefixii kanneen itti hiinaa jechuudha. The prefix n is used when all the carbon atoms form continuous chain. N kana yeroo fayyadamnu normal jechuun continuous dha, itti fufaa jechuudha. Isa kana yeroo akkamii fayyadamna? Yeroo kaarbaniin kenna hundi isaatu continuous chain irra ta'edha. Chainii walitti fufaa akkuma jalqaba isinitti fakkeenyaaf isinitti mul'isetti continuous yeroo ta'e kaarban haala kanaan yoo kan itti fufu ta'e biraanchii yoo kan hin qabaanne ta'e biraanchii haala kanaan fakkeenyaaf haayidroojinii yoo kan jiraatu ta'e haayidroojiniin biraanchii hin jedhamu. Isa kana akka shawwadamne. Haayidroojinii osoo hin taane kaarbaniin biraa yoo kan jiraatu yookiin ammoo lakkoofsa fakkeenyaaf kilooriin osoo jennee inni kun biraanchii ta'a. Garuu ammoo H'n kenna haayidroojiniin kenna hin ta'u jechuudha. Kontiiniyees yoo ta'e cheeniin kenna yoo kontiiniyees ta'e kanaafuu maal fayyadamna? N fayyadamna. Noormaal isa jedhu kana fayyadamna. Mee egzaampilii kanaa ilaallu. H3C CH2 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 CH3 inni kuni maqaa isaa kennuudhaaf common name yeroo kennuuf jalqaba maal lakkaa'uu qabna? Kaarbanii kenna lakkaa'uu qabna. Kaarbaniin meeqa isa jedhu haa ilaallu. Kaarbaniin meeqa ta'a? 5. Kanaafuu 5 maal jedhama? Penteenii ta'a jechuudha. N dabala waan ta'eef penteen. Kanaafuu inni kun istireetiidha. Istireetii waan ta'eef istireetii yoo ta'e maal jennee jira? Straight or continuous chain yoo kan ta'u taate n dabala jechuudha. Kanaafuu n penteen jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha yeroo dubbisutti. Isitti aanu ilaaluudhaaf jalqaba irratti kaarbanii haala koonu. Kaarbaniin 1 2 3 4 5 6 kaarbaniin kenna meeqa? 6. Kanaafuu 6 kan bakka bu'u hex isa jedhu maxxantuu isaa gabatee keessaa irra deebisanii ilaaluu dandeessu. Kanaafuu hex isa jedhu bakka bu'a. Hexiin kenna 6 jechuudha. N maaliif dabala? Boondii isaa ilaala jalqaba irratti. Boondii yeroo ilaalu marti isaatu maalidha? Single bondiidha. Kanaafuu single bondiin maal ta'a? Alkeenii ta'a jechuudha. Alkeeniin ammoo maxxantuun isaa tan xumuraa maal taati? N isa jedhudha. Hex jennee N dabala. Nniin ammoo straight waan ta'eef continuous chain waan ta'eef N dabala jechuudha. Kanaafuu haala kanaan straight chain yoo kan ta'u taate maal goona?
n itti daballee haala kanaan ibsina jechuudha. Iso haa ilaallu. Iso is used when all the carbon atoms form a continuous chain except for the one next to the last carbon. Isonis yeroo kam fayyadamna? Yeroo kaarbaniin keenya hundi isaatu continuous chainii form godhan. Continuous chainii form godhanii continuous chainiidhaan form ta'anii garuu ammoo except malitti except jedhee isa kana ilaala. Except for the one next to the last carbon. Kaarbanii isa xumuraatiitti aantee kan jirtuun alatti. Kan jechuun kaarbanii gara xumuraatiin lammaffaarra jirtuun alatti hundi isaatu continuous kan ta'edha. Isa irratti biraanchiin jiraatu qaba jechuudha. Iso jechuudhaaf kan xumuraa irraa lammaffaarra kan jiru irratti biraanchiin jiraatu qaba. Kana jechuun mee example haa ilaallu. Isa kana yoo kan ilaallu ta'e kaarbaniin meeqa jira? Kaarbaniin kun haala kanaan straight ta'ee jira. Garuu ammoo inni xumuraa kami isa kana. Isarra ammoo kan lammaffaarratti jiru. Isatti aanee kan jiru kaminni isa kana jechuudha. Kana irratti biraanchii yoo kan jiraatu ta'e maal jennaani? Iso jennee dubbisna jechuudha. Iso. Isa kanas yoo kan ilaallu ta'e kanaafuu isa kana yeroo neem goonu kaarbaniin keenya meeqa? 4dha. Kanaaf 4 boot isa jedhu bakka bu'aa jechuudha. Bootidha. Eni ammoo alkeenii waan ta'eef enitti daballa. Isoon ammoo maaliifi waan kaarbaniin gara xumuraatiin lammaffaa irratti argamu kun biraanchii qabuuf iso jennee fayyadamna. Example lammaffaas yoo kan ilaallu ta'e haala kanaan straight ta'ee garuu ammoo kaarbaniin gara xumuraatiin lammaffaa irra jiru biraanchii qaba. Kanaafuu isa kanas maal fayyadamna? Iso fayyadamna jechuudha. Iso pentane jennaan. Pentane yeroo hin jennu immoo 5 waan ta'eef kaarbaniin keenya 5 kanaafuu iso pentane jennee neem goona jechuudha. Inni kun baay'ee salphaadha waan ta'eef garaagarummaan isaa isa kana ta'a jechuudha. Garaagarummaan iso fi normaaliin straight qofa ta'uu qaba. Biraanchii wayituu hin qabaatu jechuudha. Haayidroojinii yoo ta'e biraanchii isaa sun haayidroojinii yoo kan ofirraa qabaatu taate fakkeenyaaf haala kanaan biraanchii itti goonee inni kun haayidroojinii asii yoo kan kennu ta'e inni kun biraanchii jedhamu. Kanaafuu haala saniin adda baasanii ilaaluu qabu. Iso kan jennuun ammoo straight ma ta'ee yookiin ammoo continuous chain ma ta'ee kaarbaniin gara xumuraatiin lammaffaarratti jiru. Garuu ammoo biraanchii qabaatu qabaata jechuudha inni kun. Yoo kan biraanchii qabu ta'e isanii maal jennaani? Iso jennee waamna. Neo haa ilaallu isa sadaffaa. Neo is used when the central kaarbaniin jidduu keessa jiru. Dirqama yeroo jidduu keessa jennu kana gara maratti lakkoofsi biraanchiin gara maraanuu jiru wal fakkaataa ta'uu qaba miti. Jidduu keessa ta'uu qaba garuu kaarbaniin sun. Central carbon is bonded to 4 other carbons. Kaarbanii biraa afuritti yoo kan boondi ta'u taate maal jennaani? Neo jennee waamna jechuudha. Kana jechuun exampleedhaan haa ilaallu akka more clear isiniif ta'uuf. Isa kana yoo ilaalle kaarbaniin jidduu jiru isa kana. Kaarbaniin kun kallattii hundaanuu maal ta'ee jira? Kaarbaniidhaan wal qabatee jira. Kaarbaniidhaan yoo kan kallattii hundaanuu wal qabatu taate maal fayyadamna? Neo fayyadamna. Kanaafuu isa kana yoo kan ilaallu ta'e kaarbaniin meeqa jira? Kaarbanii jidduu kana dabalatee meeqa jira? 5tu jira. Kanaafuu pentane jennaan. Pentane ammoo sababa maaliif dabala jedhee jira? Sababa kaarbaniin jidduu keessa jirtu tun kallattii hundaanuu maalii walitti boondi taatee jirtuuf kaarbaniidhaan boondi taatee jirtuuf maal jennaani? Neo jennaan. Fakkeenyaaf bakka CH3 isa jedhu kana bakka kana isoo haayidroojiniidhaan walitti hidhamee jiraate isa kanaan neo jechuu ni dandeenya? Hin dandeenyu. Maaliif kaarbanii hin jiru waan ta'eef kaarbanii qara jirtu dhiifnee kaarbanii jalqabaa dagannee isoo maalii walitti hidhee haayidroojinii qofaan isoo walitti hidhee isa kanaan neo jechuu hin dandeenyu. Maal jennaan malee iso jennaan. Maaliif kaarbanii lammaffaarra jiru gara xumuraatiin lammaffaarra jirtu biraanchii qabdi waan ta'eef sababa kanaaf maal jennaani? Iso jennaan turre silaa isoo akkas ta'e. Garuu ammoo inni amma maal qaba? Kaarbaniidhaan hidhamee jira gara maraan kaarbanii hidhamee waan jiruuf neo jennaan jechuudha. Inni itti aanu exampiliin ammas kaarbanii jidduu keessa ta'e ilaalla. Inni kunis jidduu keessa jira garuu ammoo kallattii lama qofaan hidhamee jira inni kun. Isa kana yoo kan ilaallu ta'e lama qofaan hidhamee jira kaarbanii lamaan. Garanaa hidhamee jiru garanaa hidhamee jiru. Kanaafuu sababa kanaaf isa kana yeroo ilaalutti inni kunis jidduu keessa jira kaarbaniin kunis. Kanaafuu kaarbanii kana wajjin akkasumas kaarbanii
isii kana wajjin maal ta'ee jira boondii ta'ee jira. Sababa kanaaf maal fayyadamna niyoo fayyadamna jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa inni aayizoo wajjin qabu aayizoon kaarbaniin gara xumuraatiin lammaffaa irratti jirtu biraanchii qabaatu qabaatti. Biraanchii yeroo jennu inni kun biraanchii asiinis ni qaba. Garuu ammoo biraanchiin kun lamaanuu kaarbaniin abaa walitti hidhamee jiruuf isa kana niyoo jennaan. Garuu ammoo osoo inni kun jiraatuu baate gubbaa kun jiraatuu baate kaarbanii jalaa kana qofa kan ta'u taate maal jennaani aayizoo jennee fayyadamna ture. Kanaafuu garaagarummaa isaa gabaabumatti isa kana. IUPAC system of nomenclature of alkenes. Paartii kana jalatti ammoo kan nuti ilaallu waa'ee IUPACiti. Jalqaba irratti nomenclature ilaalee jira. Nomenclature jalatti karaa lamaan alkeenii karaa lamaan maqaa kennuufii dandeenya. Inni jalqaba common nameidha. Inni itti aanu ammoo IUPACidha jechuudha. IUPAC jechuun maal akka ta'e ni ilaalla. Innis hiikkaan isaa yookiin ammoo IUPAC inni jedhu kun jecha maal irraa dhufe International Union of Pure and Applied Chemistry isa jedhu irraa dhufe jechuudha. International isa jedhu irraa I fudhannee kanaafuu inni kun jecha san irraa dhufe jechuudha. It is difficult to have common names for the more branched in the complex alkenes. Alkeenii biraanchii qabuu fi akkasumas biraanchii hedduu qabuu fi kan baay'ee kompleksii ta'e kan baay'ee walxaxaa ta'e common name qabaatuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna neemii isaa kennuudhaaf IUPAC neemii fayyadamna jechuudha baay'ee salphaa kan ta'e. In naming such alkenes alkeeniiwwan akkanaa kana kan biraanchii baay'ee qabanii fi akkasumas kan complex ta'an kana neem godhuudhaaf the more systematic and convenient in the appropriate one is the International Union of Pure and Applied Chemistry or IUPAC system isa jedhu kana fayyadamna jechuudha. Maal godhuudhaaf complex alkeenii fi akkasumas biraanchii hedduu kan qaban kana maqaa kennuudhaaf maal fayyadamna IUPAC system kana fayyadamna jechuudha. In order to apply this system, it is very important to know the rules to be followed, what alkyl radicals are and how they are named. Systemii kana fayyadamuudhaaf maal beekuu qabna? Ruulii alkyl radicaliin maal akka ta'ee fi akkasumas how they are named akkamitti akka isaan maqaa argatan beekuu qabanna jechuudha. Kanaafuu alkyl radicals isa jedhu ilaallume jalqaba irratti. Alkyl radicals are obtained by removing one hydrogen atom from the corresponding alkenes. Alkyl radicals kan jennuun yookiin arriidhaan bakka buufatuu ni dandeenya. Arriidhaan bakka buufatuu ni dandeenya. Kanaafuu alkyl radicals isaan jennuun kun removing one hydrogen. Hydrogen tokko maal godhuudha? Remove godhuudha jechuudha. Irraa dhabamsiisuudha. Maal irraa? Alkeenii irraa hydrogen tokko hir'isuudhaan kan argamu maal jennaan? Alkyl radicals jennaan. Their general formula is CnH2n plus 1 where n equal to 1 to 3. The names of alkyl radicals are derived from the name of the corresponding parent alkenes by changing the suffix n to while. Kanaafuu general formula isaa maal ta'a? CnH2n plus 1. Kanaafuu haala kamiin remove irraa goone yoo jennee kan ilaalu ta'e general formula alkeenii ilaalee jira jalqaba irratti viidiyoo yeroo darbee keessatti jechuudha. Isa san yeroo ilaalutti maal ta'e CnH2n plus 2 ture plus 1 bakka jedhu kanatti plus 2 ture. Kanaafuu hydrogenii keenya irraa tokko hir'atee jira jechuudha. Sababa maaliitiif plus 2 ture waan ta'eef alkeeniin formulaa isaa formulaan alkeenii CnH2n plus 2 ture jechuudha. Kan alkaayilii ammoo alkaayil raadikaalii 2n plus 1dha. Kanaafuu 2 irraa maal hir'atee jira? Tokko hir'atee jira. Sababa saniif tokko remove irraa ta'ee jira jechuudha. Akkasumas maal goona? Alkaayil raadikaalii kana maal irraa derived goona? Alkeenii garee yookiin ammoo paarantii alkeenii irraa maal goona? Derived goona jechuudha. Isuma san ta'a. Kanaafuu by changing the suffix maal qofa jijjiirra?
suffix yookiin maxxantuu xumuraa een maal irratti alkeen irratti een isii jettu fayyadamaa ture. Garuu amma kan nuti jijjiirru while isa jedhutti jijjiirraa jechuudha. Een isa jedhu kana while'itti jijjiirra. Kana jechuun fakkeenyaaf methane isa jedhu yoo kan fudhanne ta'e xumurri isaa maal inni een ture. Kanaafuu amma methyl jennee waamna jechuudha. Ethane ethyl, propane propyl, butane butyl jennee haala kanaan maxxantuu xumuraa tana jijjiirra jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa haayidroojinii tokko irraa rimuuf goona jirruuf gara alkaayil raadikaaliitti jijjiirree jirra. Yeroo alkaayil raadikaalii dubbifnu immoo xumurri isaa maal ta'a? While isa jedhu kana jechuudha. While WL isa jedhu kanatti jijjiirra. Formulas names in the structures of some alkyl groups. Formula isa haa ilaallu. Isa kana formula of alkane CH4 yeroo ilaallutti inni kun maal ta'a? Methane ta'a jechuudha. Methane formula isaa ilaaluu dandeessanii. Tokko yeroo ta'u meetii ta'a. Kanaafuu formula isaatiin yeroo ilaallutti guutuu ta'ee jira jechuudha. Haayidroojiniin keenya meeqa ta'uu qaba? Yeroo kaarboniin keenya tokko ta'utti alkeenii irratti jechuudha. Alkeenii irratti haayidroojiniin keenya lakkoofsa meeqaan beekna? 2n plus 2 dha. Kanaafuu 2 times 1 plus 2 keenya meeqa ta'a? 4 ta'a. Kanaafuu inni kun methane ta'a jechuudha. Methane tokko yeroo formula of alkyl radical. Alkyl radical ammoo haayidroojinii as jirtu 4 jettu irraa maal godha? Haayidroojinii tokko remove irraa godha. Yeroo kana meeqa deebi'a? Haayidroojiniin 3 deebi'a jechuudha. Condensed structure of alkyl radicals. Condensed kan jennu maal jennee jira? Kan structure isaa hundi adda bahee mul'annedha. Kanaafuu haala kanaan isa kana condensed inni ta'e isa kan ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo dubbisu maal jennee dubbisna? CH3 kana tokko erga remove irraa goone maalitti deebi'ee jira? Gara alkyl radikaalitti jijjiiramee jira. Kanaafuu maxxantuu xumuraa malee jijjiirraa? While WL tti jijjiirraa jechuudha. Methane isa irraa methyl tti jijjiirra. Kan lama qabu immoo kaarboniin keenya kan lama ta'e maal ta'a? Methyl ture. Garuu immoo tokko yeroo remove irraa goonu 5tti deebi'a. San booda maal ta'a? Ethyl. Kan sadii propane propyl, butane butyl haala kanaan jijjiiraa deemna jechuudha. Inni kun baay'ee salphaadha. The system of naming organic compounds is based on the recommendation of IUPAC. Systemiin organic compound kana ittiin name goonu maqaa kennuuf based on the recommendation of IUPAC. Maal irratti hundaa'a? Yaada IUPAC irratti hundaa'ee jechuudha. The following are the rules established by IUPAC to name branched chain hydrocarbons. Kanneen armaan gadii kuni kan maal ta'anidha? Ruuliiwwan yookiin ammoo seerota IUPAC neemii fayyadamnee branched chain hydrocarbonii yookiin ammoo hydrocarbonii dameewwan qaban, dameewwan hedduu qaban haala kamiin akka itti neem goonuudha jechuudha. Mee isa kaniin haa ilaallu. Tokkoffaa irratti select the longest continuous chain of carbon atoms in the molecule as the parent structure. Jalqaba irratti maal godhuu qabda? Longest chain yookiin ammoo chain dheeraa ta'e yookiin ammoo longest ta'e kan straight ta'e continuous kan ta'e select godhuu qabda jechuudha. Jalqaba irratti as parent structure isa ammoo akka parentitti select goota jechuudha. The name of the straight chain alkane possessing the same number of carbon atoms is used as the name of this longest chain. Maqaan straight chain kana kan itti filatti kana jechuudha. Akka maalitti fayyadamda? Used as name of this longest chain. Akka longest chain maqaa longest chain kanatti fayyadamta jechuudha. Isa kana the group attached to the parent structure are called side chain. Or substituents. Groupiiwwan ammoo kan parent chain kanatti attach ta'anii jiran walitti hidhatanii jiran jechuudha. Isa kanatti hidhatamanii jiran maal jedhamu? Side chain or substituent jettee bakka buufta jechuudha. Kan filatte ammoo maal jettaani? Longest chain or parent jettee bakka buufatta jechuudha. Example dha yoo kan ilaallu ta'e longest continuous isa kana ta'a jechuudha. Isa kana yeroo filattutti kanaafuu inni kun maal ta'e? Longest continuous carbon chain isa kana jechuudha. Inni kun ammoo kan haala kana irraa gabba'ee fi asiin ol ba'e kun maal jedhamu? Side chain jedhamu jechuudha. Yookiin ammoo substituent jennee
beekna jechuudha isa kana. There are 7 carbon atoms in the longest chain. Kaarboniiwwan meeqatu jira longest chain kana keessatti yookiin ammoo parent structure kanarra kan nuti filanne kanarra jechuudha. Meeqatu jira kaarbonii meeqa haala koodu 1 2 3 4 5 6 7. Kanaafuu torbatu jira jechuudha. Isaan kunniin torbatu jira. Therefore it gets the name heptane. Kanaafuu maqaa akkamii argata? Maqaa heptane jedhu. Sababa maaliitiif isa kana lakkoofne torba waan ta'eef kaarboniin keenya torba waan ta'eef saayidii kanneen itti lakkoofne jechuudha. Saayidii itti lakkoofne meeqa ture? 10 ta'a. Kanaafuu dekkeenii ture jechuudha silaa. Garuu ammoo saayidiin yeroo maqaa paarantii kanaa yookiin ammoo isa dheeraa kana yeroo neem goonutti saayidii itti lakkaa'uu hin qabnu kaarbonii. Kama filanne kana qofa isa kana qofa select godhuu qabna. Erga select goonee maqaan isaa maal ta'a? Maqaa kaarbonii achi baay'ina kaarbonii achi keessa jiruuti. Baay'inni kaarbonii isaa kanaa meeqa ture? Torba ture. Kanaafuu maal jennaan? Heptane jennaan jechuudha. Heptane. Lammaffaa irratti assign number to the carbon atoms of the longest chain starting from one end to the other to that the carbon atoms to which side chain are attached get the lowest possible numbers. Ammas maal godhuu qabna? Assign a number to the carbon atoms. Kaarboniiwwan kanniiniif atamii kaarbonii kanniiniif kan longest chain kanaaf jechuudha. Maal goona? Lakkoofsa kenninaaf. Haala kamiin? Starting from one end to the other. Xumura tokkorraa kaatee yookiin ammoo asiin ta'uu danda'a yookiin ammoo jalqaba kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Kanarraa kaatee maal gootaaf? Lakkoofsa kennitaaf. Inni kun ammoo yeroo lakkoofsa kennituuf akkam ta'a haa ilaallu. The other to that carbons to which side chains are attached get the lowest possible numbers. Akka kaarboniin waan ofirraa qabu damee ofirraa qabu kun maal argatutti? Lakkoofsa xiqqaa ta'e argatutti. Lakkoofsa xiqqaa ta'e argatutti kennitaaf jechuudha. Isa kana mee fakkeenya gubbaa kana irratti haa ilaallu. Fakkeenyaaf isa kana lakkoofsa yeroo kenninuufitti meeqarra jira? 3 irratti hidhamee jira. 3 irratti jira. Asiin ammoo meeqarra jira? Yoo garanaan kan lakkoofnu ta'e garanaa yoo as lakkoofne takka 2 3 afuraffaa irratti hidhamee jira jechuudha. Kanaafuu gara 1 2 sadaffaa irratti jira inni kun. Kanaafuu isaan kennuufii qabna. Asiin 1 2 3 jennee haala kanaan 4 5 6 7 jennee kennaaf jechuudha. Garuu ammoo saayidootaaf kennuu hin qabne yeroo kanatti. Mee isa kana isaa ilaallu haala kamiin akka kenneef. Jalqaba irratti garamiin kenneef garanaan kenneef. Garuu inni kun sirriidha moo sirrii mitiidha isa jedhu haa ilaallu. Isa kana yeroo kennuufitti asiin meeqarratti ture? 1 2 sadaffaa irratti jira. Inni kun ammoo asii yoo kan jalqabnu taate 1 2 3 afuraffaa irratti jira jechuudha. Maaltu biraanchiin kenna asii afuraffaa irratti jira. Garana ammoo sadaffaa irratti jira. Kanaafuu lakkoofsi xiqqaan argachuu danda'u kan kaarboniin biraanchii qabu kun asiin kaarboniin kun biraanchii ni qaba kunis ni qaba. Kanaafuu biraanchiin lakkoofsi xiqqaa argachuu danda'u kaminni isa kana. Kanaafuu garanaan kennaaf jechuudha. Seetti deemnee guutuu isaa kennaaf. Mee garanaan nuuf gara duubaatti yoo kenneef haala kamiin? Garanaa yoo kenneef 1 2 3 afuraffaa irratti jechuudha kan biraanchiin jiru. Kanaafuu garamiin kennu xiqqaa argata. Yoo garanaan kennine lakkoofsa xiqqaa argata kaarboniin kenna. Kanaafuu garanaan kennuu qabna jechuudha. To check which direction of the numbering is correct, add the locand numbers assigned to the carbon atoms to which substituents are attached. Isa kan ammoo check godhuudhaaf directionii kam sirriidha? Isa kam lamii amma filatame kana keessa jechuudha. Already nuti check goone jirra. Isaan kanneen check godhuudhaaf maal fayyadamu jedha? Cheeniiwwan lakkoofsa fakkeenyaaf gara lamaa inni kennee jira. Cheenii lamatu jira jennee jira. Isa jalqabaarra cheenii lamatu jira. Isa kanaafi kanarratti biraanchiin jira jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota kanneen lamii walitti hidhee jedha. Lakkoofsota lamii kanneen walitti hidhaate haala kamiin akka ilaallu mee haa ilaallu isa kana. The sum of the locand in the first ka jalqabaa irratti meeqarratti ture? Biraanchiin meeqaaf meeqarra jira? 3 fi 4 irratti. Kanaafuu 3 fi 4 walitti hidhee 3 fi 4 yoo walitti hidhuu meeqa argate? 7 argate. In the second case lammaffaa irratti ammoo 4 fi 5 irratti jira. Yeroo walitti hidhuu meeqa argate? 9 argate. So numbering should be done from the left to right. Kanaafuu bitaa irraa gara mirgaatti kennamuu qaba jechuudha.
lakkoofsi keenya bitaa irraa gara mirgaatti argamuu qaba. Maaliif thus the first point is correct. Sababa kanaaf inni jalqabaa sirrii ture. Haala kanaanis cheek godhuu ni dandeenya. Garuu ammoo seerri kun yeroo hunda nu fayyadu. Maaliif biraanchiiwwan hedduun yeroo jirantu jira, yeroo akkasisaniif nu fayyadu. Kanaafuu kan nuti qabatu qabnu haala salphaa ta'een akkamii qabatu qabna, gara lakkoofsa xiqqaa ta'een akka biraanchiin fakkeenyaaf asirratti hidhamee jira. Kanaafuu gara naa yoo kennine 1 2 3 kanaafuu 3 irratti jira jechuudha. Gara naa yoo kan kennu ta'e ammoo 4 irratti jira. Kanaafuu gara xiqqaa filatuu qabna. Gara biraanchiin keenya kun lakkoofsa xiqqaa ittiin argatuu danda'u filatuu qabna. Sababa kanaaf haala kanaan karaa salphaa ta'een ilaaluu qabna jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo indicate the position of the side chain by using numbers assigned to the carbon atoms to which it is attached. If the same substituent appears more than once, okay, meeshaa kana ilaalu. Indicate the position of the side chains. Side idhaaf warroota branch ta'aniif positionii isaa indicate godhuudhaaf beekuudhaaf jechuudha. By using the number assigned to the carbon atoms to which it attached. Maal fayyadamneeti lakkoofsa kaarbanii inni irratti hidhame san fayyadamnee isa kana indicate goonaa jechuudha. If the same substituent appears more than once, yoo substituentii wal fakkaataa ta'e yookiin ammoo dameen wal fakkaataa ta'e yeroo tokko ol yoo kan argaman ta'e ammoo use the prefix di, tri, tetra, etc. Isaan kanniin fayyadamnaa jechuudha. Prefixii jalqaba irratti maxxantuu jalqabaa isa kana fayyadamna. Jalqaba irratti die yoo ta'e yoo lama ta'edha jechuudha. Maaliif biraanchiin keenya sunniin yoo wal fakkaataa ta'e example keessatti ni ilaalla. Fakkeenyaaf mitaayilii yoo ta'e lamaanuu biraanchiin lamaanuu wal fakkaataa ta'uu qaba. Kaarbanii isaatii fi haayidroojinii isaanis wal fakkaatuu qabaachuu isaan kanniin fayyadamuudhaaf. Yoo wal fakkaataan lama jiraate die fayyadamna. Fakkeenyaaf yoo mitaayilii lama jiraate die mitaayil jennaan. Yoo sadii ta'e try, yoo afur ta'e tetra inni haala kanaan fayyadamna jechuudha. Before the name of the substituent to show 2, 3, 4. 2, 3 fi 4 indicate godhuudhaaf maal fayyadamna? Die, try, tetra respectively tartiibuma isaatiin jechuudha. Afuraffaa irratti numbers are separated from each other by commas while they are separated from substituent names of by hyphens. Lakkoofsonni lakkoofsota irraa fakkeenyaan ilaalla lamaaf sadii wal bira kan dhufu ta'e 2, 3 jechuu qabna jechuudha. Koomaan adda baafnu lakkoofsota. Yoo ammoo mitaayiliin jiraate ammasiin mitaayil soo jenne kanaafuu isa kana ammoo haayfanii kana fayyadamnee lakkoofsaa fi maqaa maaliin adda baafna? Haayfaniin adda baafna jechuudha. Haayfan jechuun mallattoo kanaan adda baasa. Shanaffaa irratti arrange the name of side chains before the parent name is in alphabetical order. Jalqaba irratti isoo parentii hin barreessin dura maqaa parentii isoo hin barreessin dura maal barreessuu qabda? Saayidiiwwan kanniin alphabetical orderiidhaan tartiiba qubee isaaniitiin kaa'uu qabda jechuudha. Akka wal duraa duubaatiin fakkeenyaaf A fi B soo dhufanii kamtu dursaa? Eetu dursaa jechuudha alfaabeetii irratti. Kanaafuu tartiiba saniin tartiiba qubeetiin kaa'uu qabda jalqaba irratti. The complete name of the alkane given in the above example will then 4 ethyl 3 methyl heptane substituent in alphabetical order. Example kenname kun jechuudha irra deebi'ee ilaalla. Maqaan guutuun isaa akkamitti kennama? 4 ethyl. Kanaafuu lakkoofsaa fi maqaa maalii adda baasee jira? Haayfaniidhaan. Lakkoo amma asittis haala kana adda baasee jira jechuudha. Mee isa kana ilaallu. Kana jechuun biraanchii afuraffaa irratti maaltu jira? Biraanchii lakkoofsa kaarbanii afuraffaa irratti biraanchii ittaayiliitu jira jedha. Sadaffaa irratti ammoo mittaayiliitu jira. San booda hepteeniin ammoo maqaa maaliiti? Maqaa paarantiiti jechuudha. Isoo maqaa paarantiin barreessin jalqaba irratti maal jennee? Sabstituentii kennaa tartiiba ordarii isaatiin kaa'uu qabnaa jenna. Kanaafuu kam ilaalla? Ittaayilii fi mittaayilii yeroo ilaallu maadhamoo naatu iidhamoo emmitu dursaa iitu dursa. Kanaafuu jalqaba irratti kan nuti barreessuu qabnu ittaayilii barreessuu qabnu. Mee haa ilaallu.
isa kam sirrii jennee jirra ka tokkoffaa kana isa jalqaba kana sirriidha waan ta'eef isa kana ilaallume. Kanaafuu kaarbanii jalqaba irratti kaarbanii ilaalla. Kaarbanii 1 2 3. Kaarbanii sadaffaa irratti maaltu jira? Mittaayiliitu jira. Mittaayiliitu jira. Afuraffaa irratti ammoo ittaayil. It jechuun kaarbanii 2 jechuudha. Kanaafuu kaarbanii 1 2. Kanaafuu lamaan kana walirratti ittaayil jennee waamna jechuudha. Inni kun ittaayil jedhamee waamama walirratti. Kanaafuu isa kana paarantii isaa ammoo yeroo select goonutti haala kanaan select goonu. Kanaafuu inni kun meeqa ture? Kaarbanii keenya kan as keessaa 7 ture. Sababa kanaaf hepteenii ta'a jechuudha. Hepteen. Kanaafuu isa kana yeroo kennutti jalqaba irratti maal select goona? Paarantii keenya haala kanaan select goona. Lakkoofsa ni kennaaf jechuudha. Maal irra hundoofne? Biraanchii irratti hundoofne akka biraanchiin lakkoofsa xiqqaa argatuu danda'utti biraanchiiwwan lamaan keessaa akka tokko lakkoofsa xiqqaa argatuu danda'u goone sababa saniin haala saniin kennaafi san booda ammoo maqaa kana biraanchii dhabuwaniif yookiin ammoo sabistiitiivaniidhaaf maal goona? Lakkoofsa isaatiin moggaasna jechuudha. Lakkoofsa kaarbaniitiin. Fakkeenyaaf 3 irratti maaltu jira? 3 mittaayil. 3 irratti mittaayiliitu jira. 4 irratti ammoo ittaayiliidha. Garuu ammoo tartiiba qubeetiin yeroo deemnutti ka 4 kanaan dursaa jechuudha. Maaliif ittaayiliin irraa waan qabuuf maal dursitee barreeffamti? M dursitee barreeffamti jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti 4 jennee kana 4 ittaayil waan ta'eef maal adda baasna? Haala kanaan ittaayil jennaan. Haayifanii fayyadamne ittaayil. Ittaayil ammas biraanchii qabna 2 qabna waan ta'eef kan lammaffaatis barreessuu qabna. Kan lammaffaa ammoo isa kanas 3 jechuudhaaf maaliin adda baasuu qabna? Isa kana maqaa fi lakkoofsa maaliin adda baafna? Haayifanii fayyadamna. 3 ammas maalidha? Mittaayil. 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 San booda peenteen jenna jechuudha. Peenteen. Guutuu isaa barreessaa isin. Kanaafuu haala kanaan maqaa guutuu isaa barreessuu ni dandeenya. Yeroo dubbisnu 4 ittaayil, 3 mittaayil, peenteen jennee dubbisna jechuudha. Example 2 yeroo ilaalutti ammoo example 2 haala kanaan barreeffamee jira. Kanaafuu kan nuti filachuu dandeenyu biraanchiiwwan hedduutu jira. Fakkeenyaaf isa kana kaanee haala kanaan ol deebinee achi deemuu ni dandeenya. Garuu ammoo dheeraa filachuu qabna sanniin keessaa. Dheeraa yeroo jennu kan kaarbanii hedduuf keessaa qabu. Kaarbanii 1 2 3 4 5. Inni kun 5 qaba. Yoo haga asitti asii kaanii haala kanaan guutuu isaas yoo kan xumuru ta'e meeqa qaba? 5 qaba. Garuu ammoo dheeraan amma isaan keessaa isa kana guutuu isaa yoo kan akkanatti kaasnu ta'e meeqa ta'e? 1 2 3 4 5 6. Kanaafuu kan 5 dhiifne kan 6 filachuu qabna. Kan garanaan filannu ta'e sirrii ta'e inni kun. Maaliif garanaan 4 waan jiruuf garanaan ammoo 2 irratti jira. Kanaafuu kamtu sirriidha? Garanaan filatuun sirrii ta'a jechuudha. San booda erga filannee booda maal kenneefii jirra? Maqaa kenneefii jirra. Paarantii kennaaf maal ta'e? Heekseenii ta'e. San booda biraanchiidhaaf haa kennume. 2 irratti ni jira. Mittaayilii 2tu jira. Kanaafuu maal jennaan? Inni kun daayii ta'uu ni danda'a. San booda 3 irratti ammoo kilooriinii jira. Kilooroo jennaan. 3 kilooroodha. 2 mittaayil, 2 mittaayil. 3 kilooroo, 4 mittaayil, 4 mittaayil ammas. Kanaafuu biraanchiin kenna haganuma jira jechuudha. San booda isaan kanneen haala kamiin bakka tokkotti deebisnee barreessinee haa ilaallu. Therefore, the correct name of the compound is 3 chloro 2,4,4, tetramethyl hexane. Isa kan haala kamiin akkana godhuu danda'e? Fakkeenyaaf 3 irratti maaltu jira? Kilooroo jira. Kan lamarratti ammoo mittaayilii 2tu jira. 4 irrattis mittaayilii 2tu jira jechuudha. Haala kanaan 2tu jira. Kanaafuu mittaayiliiwwan meeqa qabna? 4 qabna. Yoo 4 ta'e maal fayyadamna jennee jira? Teetraa fayyadamna. 3 yoo ta'e ammoo tiraayii fayyadamna. 2 yoo ta'e daayii fayyadamna. Kanaafuu 4 waan ta'eef mittaayiliin kenna 4 waan ta'eef maal fayyadamna? Lakkoofsonni kunniin kan isaan agarsiisan 2 irratti mittaayiliin ni jira, 2 irratti ammas mittaayiliin ni jira, 4 irratti mittaayiliin ni jira, 4 irratti mittaayiliin ni jira jechuudha. Kaarbanii 4ffaa irratti. 3 irratti ammoo kilooroo jira. Kilooriinii kilooroo fayyadamna jechuudha. Kanaafuu inni kun yeroo fayyadamnutti maal godhee? San booda maaliif kilooroo dura aanse?
yoo jennee kan ilaalu ta'e mittaayilii fi kilooroo wal dorgomsiifna nuti. Alfaabeetik orderii irra kaa'uudhaaf mittaayil kan jedhu maal irraa ka'a? M irraa ka'a. Kilooroo kan jedhu ammoo C irraa ka'a. Kanaafuu kam dursuu qaba? Ctu dursuu qaba. San booda akkamiin barreessina? 3 kilooroo 2,2,4,4 haayifaan fayyadamne teetiraa mittaayil hekseen jennee fayyadamna jechuudha. Inni kun haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Example 3 haa ilaallu. Example 3 erga select goone booda isa kanas select goone jirra. San booda 1 2 3 4 5 6 7 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal fayyadamna? Octane fayyadamna jechuudha. Octane jennee fayyadamna parentii kennaaf. San booda biraanchii neem godhuudhaaf kaarbanii garamiin lakkoofsa kennaaf jennee ilaala jalqaba irratti. Biraanchiin isa kana yoo kan ilaallu ta'e 1 2 3 irratti jira jechuudha. Asis 3 irratti jira waan ta'eef 1 2 3 gara barbaannee gara lamaa yoo kennuu dandeenya. Garuu kitaabni kenneen kanaan haa ilaallu. Isa kana yeroo ilaallutti meeqaffa irratti jira? 3 irratti mittaayiliin ni jira. Amma 3 irratti kilooroon ni jira. 4 irratti biroomoon ni jira. Akkasumas mittaayiliin ni jira. 5 irratti kilooroon ni jira. 6 irratti ammoo mittaayiliin jira jechuudha. Isa kana ammoo bakka tokkotti deebisnee yeroo barreessinutti 4 irratti maaltu jira? Biroomoodha. Biin mee haa geessinu guutuu isaa geessinu. 3 fi 5 irratti ammoo kilooroo jira. Daay kilooroo jedheen jechuudha. Kilooroo lama waan ta'eef kiloorinii lama waan ta'eef fakkeenyaaf 5 irratti kilooriin ni jira. Akkasumas 3 irrattis kilooriin ni jira. Sababa kanaaf maal jedhanii daay kilooraayid jedheen daay kilooroo. 3 fi 5 irratti kilooroon ni jira. 3 4 6 irratti amma maaltu jira? 3 irratti mittaayiliin ni jira. 4 irratti ammas mittaayiliin ni jira. 6 irratti mittaayiliin ni jira. Kanaafuu mittaayiliin keenya meeqa ture? 3. Sababa kanaan tiraay mittaayil jenna jechuudha. Tiraay mittaayil okteen. Okteeniin ammoo maqaa maaliitii? Maqaa paarentii kennaa waan tureef xumura irratti galchina jechuudha. Kanaafuu tartiiba qubee eeguu hin irraanfatinaa. Tartiiba lakkoofsaa osoo hin ta'in tartiiba qubee dirqama eeguu qabdan. Fakkeenyaaf 4 irratti biroomoo. Biroomoon daayii kilooroon dursaa jechuudha. Kanaafuu isa kana waan dursuuf haala kanaan isa kana adda baasnee kenna. Note, when fluorine, chlorine, bromine and iodine appears as substituents, yeroo fluorine fi bromine and iodine kunniin akka dameetti yeroo argamanitti change the names fluorine, chlorine, bromine and iodine to fluorine gara maalitti jira? Gara fluorootti jira. Chlorine gara chlorootti, bromine gara bromootti, iodine gara iodootti jira jechuudha. Afuraffaa irratti haa ilaallu example 4. Isa kana jalqaba irratti maal select goona? Continuous chain kenna dheeraa filannaa jechuudha. Isaan keessaa longest 1 2 3 4 5 6 7 isa kana yoo filanne 7 ta'a. Kanaafuu isumaa filannume. Haala kanaan isa kana erga filannee booda maqaa kennaaf 7 meeqa ta'a? Pentane ta'a jechuudha. There are 7 carbon atoms in the parent structure. So it takes name heptane fudhata jechuudha. Maqaa heptane kennaaf. San booda akka kaarbaniin biraanchii irra jiru sun lakkoofsa xiqqaa fudhatuu danda'utti kennaaf. Asii yoo kan kennuuf ta'e meeqa ta'a? 1 2 3 irratti. Asii yoo kan kennu ta'e immoo 1 2. Kanaafuu kam sirriidha? Garanaa yoo kenneef sirrii ta'a jechuudha. Kanaafuu lammaffaa irratti maaltu jira? Mitteenii ni jira. Asis mitteenii ni jira. Lama irratti kaarbanii 2 irratti mitteenii 2tu jira jechuudha. Sadaffaa irratti filooriin jira. Kanaafuu sirrii filooroo jenna isa kanaan. Afuraffaa irratti ammoo mitteenii ni jira. Kanaafuu 4 mitteen jennaani. Shanaffaa irrattis mitteenii jira jechuudha. Mee isa kana bakka tokkotti yeroo deebisnee ilaalutti sirrii filooroo sadaffaa irratti filooriin jira. Kanaafuu sirrii filooroo jennaan. 2,2 maaliif 2,2 ni jennuun 2 irrattis asiinis mitteenii ni jira. Gara gadiitiinis mitteenii ni jira. Kanaafuu kaarbanii lakkoofsa 2 irratti maaltu jira? Mitteenii 2tu jira. Sababa kanaaf 2,2,4,5 teetiraa mittaayil. Afuraffaa irrattis mittaayiliin ni jira. Shanaffaa irrattis ni jira jechuudha. Kanaafuu teetiraa fayyadamna. Mittaayil hepteen ammoo maqaa guutuu paarantiiti waan ta'eef haala kanaan isa kana select godhuu